Assalaamu alaikum. Maqaa garee shahaadaatiin yuutuubiin hedduun banamanii jiru. Yuutuubiin garee shahaadaa inni dhugaan youtube.com/@isamuraa.org jechuun nu argachuu dandeessu. Ani wangeelaan qabadhee dhufe. Bareeda qabattan. Natti lallabaata. Hin fudhattu kaa. Na fudhadha. Hayyee Iyesuus nama jedhime. Jettu. Irra deebi'aa dhagaan jiru gurra jala na ba'i. Akka jedhe Iyesuus ani dhugicha isa Waaqayyoorraa dhageessinitti meeraa isin ana nama akkasii ajjeesu barbaaddan jedhe. Nama jedhime Iyesuus. Jedhime. Yesuus isa dhugicha waaqarraa dhageenutti Yesuus waaqa. Kana kuno. Kanaafin isin jedha. Takka kiristaanni mee wangeela fudhatu eessa jiraare? Ani kiristaana Ustaaz. Absh. Maali ati waaqeffattuudha? Amantiin qabadha. Ganda amantiin qabne dhaqiree deemi. Maaltu si galcheeti? Akkasuma irra wayyaa'u barakadha. Maal uummata Ganda amantiin qabne hin jira. namni addunyaa kan namni amantiin qabne hin jiru hin kijiba. Namni amantiin qabu jedhu wohumatti amana. Waa atti amanuu jira malee akkanumatti hin jiraatu. Sammuu isaa takka yaaduma isaa akkanumatti hordofa. Takka siyaasaa, takka agartee kana waaqni waa uumamni wayinuma jedhe wohumatti amana malee waaqni illee hin jiru kan jedhu akka gartee uumamni kun inni kun bakka wayirraa dhufee akka qaamni tokko isa argamsiisee amana malee takka ofitti amana. Wooma duuka bu'a, wooma duuka masakama. Mishinari dubbatu. Mishinari qubsa daalacha. Jir, kam goonare akkam goon. Yes, nageenyi san baraadha. Yoo yaa babaaroo nagaa abbooti. Nageenyi si baraadha. Badhaadha dansa. Maatiin si nagaa. Danda. Hin dhaga'amu nageenyi baraadha jedhabbo. Hin dhaga'ama neetwoorkiin kee dansaa miti. Nageenyi baraadha. Akkam ati jirta? Jira. La ilaha illallah. Amira. Akkasii kunoo dhumne nagaan dhumne. Wayii. Nagaan dhumtani nagaan gad dhuftani. Naatu lallabuu jira bira. Network rakkisa. Maa nageenye kana. Hayyee galatoomaa baqa. Ayyee. Siifan eessa deemta? Maaliin nageenyi baraadha. Isin jalaa. Dhufne kunoo. Teessu bootaa maal barba bootaa hunda namatti ol gurrannee maal nu godhan dandeenya dhabne. Networkiin kee rakkisaadha mishinari. Kijejjaba wanam gaafachuu jirta. Gaafitan titan akka malee maachee aga dhufe. Akkasii. Network Erga wal baranne kaama wal baranne waan yaa jedhu tokko walii gara baga yeessuun dirqamaa mire. waa yeessoo hin lallabna birri itti galchi akka midhaayisi dansaa tolchiiti ertee sagalee maneenoo waaqayyo kanallee hin lallabna gadi koottu nam jeequmsa wayisi bira jiran mallee hin dhaga'amu network. Dhugaadhaan baay'ee sirriillee miti naannoo Ugaandaa kun amaadha sirriiniti. Akkas ati kiristoosiidhaan hin fudhatta? Kanatti rakkanne gaaffa. Ijoolleen dhaggeeffadhamu networkii taa'eetiin dhaggeeffadha Amira. Kunne. Amira duba akkam gootee jirta amma ati eega akkas taate amantoota biyya lafaarra jiru kanarraa seewwatulleen hin jirtu? Maal jechuudha? Jechuun kaama dhiiste kiristaanas dhiiste islaamas dhiiste waaqeffataa keessaas hin jirtu. Egaa
Rabbi sinaa qajeelchu tassinuun waa qajeelchuka. Aamin akkasuma. Hin qajeeltaa bara. Eega pheenxee keessaa baate shakkiin qabu warri hin qajeeltaa. Dhugaa. Maala ustaas akkasin jedhidha keessan nama arrabsitii jirri. Sindi warra amma keessa warra keessaa san sodaata namni. Achiin si dhufee yeroo gaafii gaafatan maaliif keessaa na dubbisi jedhan maal jechuu? Uffaatu jedha. Hooyya eenyu jedha lakkaa'in siifita galmeen isaa na bira guutte hundi. Maalaan beekaani tokko isaan hin dubbisu. Keessaa na dubbisiin maali? Wangeela nama barsiisuuf. Keessaa nama barsiisanii? Maalaan beekaani waan nama barsiisan keessan. Haadha manaa keessaan barsiisan malee hawaasa biraa maal keessaan barsiisan? Jaayo keessaan barsiisu. Keessaan sin lallabuu deema. Dhiira miti mi durba? Durbi yoom lallabuu eegalte wangeela? Maa wangeela namatti hin dhiira dhalaa qabamu? Hin qaba yaa Paawulos dhoowwee jira kaa. Amma ati si dhiisee wasayyata bira. Biiftuu? Biiftuu? Abbaa caalii neetwoorkii keessanii diimaa kana qayyii kana agarsiisaa taa'aa jira. Warqii galchaa jedhan. Warqiin meeqa galchaa jee. Dhiiraan isin ol baasa. Dhiira barbaadu. Suusuun ustaazi isin eeguu jirti shaadaa qabachuuf jettee bara. Suusuun maan eeydi jedhan gaafas biyya mana jiraas. Jechuun subhaana yeroo carraa rabbiin argamsee jedheen achi wargisee indee koonnaan jedhan hawaamanii neetwoorkii ganda adda addaa dhaqina qe'ee. Subhaanallah yoo duute rabbiin nun dhiisu subhaanallah qabsiisa abboo. Inna lillahi. Jalaan bu'e bakka ustaaz. Maal jala buute? Tii qabsiifna jennaan du'een badaa itti abumu waan. Subhaanallah ana duubaan gaafate warra dur itti lallabuu irruma amantii. Jenneetun rabbiin si yoo asiin ga'e galanni rabbiif haa ta'u osoo lubbuun jiru nutu obbo Musaanis osoo jiru bara obbo Musaa baga geesse. Warqii kottu. Obbo Musaa. Maqaan kun naa ta'e obbo. Bakka naa baase. Abu Mu'aaz maqaa siin hin jiin obbo Musaa siin jedhan fudhachuu malee maal gootati? Shakkiin qabu. Kota jedhana. Subhaanallah. Ergadhaa ijoollee maaloo? Ergadhaa ijoollee keessa barbaaduun mushkila. Subhaanallah. Eenyumee. Faniin tunoo kootu fanii seeneeti shaadaa qabadhu. Obbo Musaa. Rabbi Musaa wa Haaruun. Taaptaa godhaa jira namaaloo abbaan caalii achirra dhaabbate oo chaarjara kiyya du'aa jira qoy ittiin fida. Fanii. Fani. Abdi sedih berbudak. Taaptaa godhaa mana miliyoona shan galchaa kaa jedhan miliyoona sadii fa'a jedhan maal taatan maaf nama 500 immoo 400. Allahu akbar. Subhaanallah. Sabdiin jedhina jedhan akkas rabbii beekaa nama hundaa wayi rabbii galtee islaamummaa jira kanaaf haa kan. Anumaatu ana duubaan qabatin jedheen inshallah sanumaaf isiin. Jirtu? Nagaa qabdaati? Harki kee kun iddoo kanarraa yoom deema? Imala wayin deemee dhufe. Amin. Akkamati nagaa?
meeqaan na booda maqaas geeddaratee bultu maqaa kana keessatti egaa amma barachuu bira kottanii barsiisuullee dandeessanii amma dhaadaa bira kottanii boy nama meeqa firaa dhorkitanii ka dhufe Iyesuus hin fudhadhu Iyesuus waaqayyo keeti nuuf deegu jedhe dhaabbadhu ba waaqayyo hin duu jennaan achuma dhaabbatee fi hoo nama meeqa ijoollee dhugaa akkasitti mee eessarra jira bakka kana barsiisa nama waaqayyo iddoon akkana jedhamu kun jira amani atin amannee jedhan kiristaana keessa guddate waldaa keessatti hin guddadhe maatiin kiyya akkana siifin gaffiduu danda'e maatiin kiyya ati iddoo gartee maali sana onta jeen garee shahaadaa tana subhanallah kana dhoobu jiran ijoollee rabbo ashhadu jennee deemna laphee ofii rabbiitu namaa bana inshallah ustaza pamia ebbisi alaafee adde shawaan tunoo didde dubbachuu Amiira Shawaa Amiira Wayya Ustaz. maqaan isii ha ajaa'iba egaa ilmi abbaan abaare gufuutee sudhaa jedhan Maaltu ta'e? ilmi abbaan abaare gufuutee sudheessaa jechuu dhageessee Hin dhageenye. abaarsa yoo qabaatan gaangee abaaramtu fe'atan jedhan Har'a dhaga'uu fi. waa baay'ee dhageessee marra hoyoo Ilmi abbaan abaare baduu sanan beeka garuu gufuu taa'u deessuu saaraan dhageenye. Eka gufuu ta'e sudheessa abbaan abaare abbaa kiyya achi taa'een eeguu jira jedha waa hunda gufuu sana cufa abbuma ofiis gufuu sana se'a السلام عليكم أستاذ عرب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرتوا جماعة جرى الحمد لله إيميل الرادي بثاني عند الدنيا بودا فيها قد إيه بتربان جد إيه تجران فرا قلتي لا ما كان فرا ما جتن دفني فرا دي بني يوترني غوني كويك تريب واسابرد سنيبيل بالله سنيبر سنفرا ما دفني فرا سنديسن هنا الوسابي خد كيسين دي ميت إن شاء الله ودنا بيلو واسابرد أيه أبي خيارا وانو دي للبا ترتين سيا كان تلفونا في الرأي واني قد أكم نجيا ماتي نجيا والله كنتو نجا الحمد لله ما شاء الله شاشة بقى جراتن فيارة الحمد لله جواد دابي نحن من كريستانا بيفتو من كريستانا سي ترينغا دادكا إيه سانوما قلت جواد إن شاء الله أمري كيف أنا جلكنا إيه جولة دوا بتير ما شاء الله ما زي ما كنا ندينه إيه أولو نكى أنا بيكانني ولا واقعي ركر ولا أبو ما استقبل هي تو رجال كثير تكسي هولان تكسي سان تو فانتي هولا هولي تيتي كوتا كبر دقيق هولان تكسي في ولا كوتو جرين غوري يولدي مطالي جرين مطال لا ولا ميتي جاتودا ماري ما جرما يبر يو دعوة غير شهادة إنك فتين جرا يتنتلو برام أبا في دمان تي جلا دي بيجي فتين يو غير شهادة يو ما تشوف أب دي مسبنا أكاس يروحان 24 ساعة تعتبر نمني غير أتبنا نوتي سيرفيسا تجاجل ساعة دقدم يفرس سرارات ساعتي خلينا بر الدنيا رانه كان بمطمئن ساعة دقدم يفرس بنو गुरबान तो पढ़ेंगे तो कानून जड़े उस्ताद
Akkanuun jedhe gurbaan tokko deengadda isin warri garee shaadaa kun maaliif sa'aatii 24 mana bantu mataa nu bantanii jedhe torbanitti guyyaa tokko qofa banaa jedhe bakka hin gaa jedhe hin gaa guyyaan tokko qofa dhugaadha jedhe. Isa mataa banuu fi mataa isaa san banuu fi. Mataa isaanii san banuu. Maa jedhe torbanitti macaafa yeroo torbanitti guyyaa tokko harkaan qabatanii guyyaa tokko callee achi deemanii sa'a 9:10 charchiisanii 12 baanii sa'a 3 sanaaf fuula qulqulluu jedhanii maalii qulqulluu jedhanii waliin dhawanii deebi'an achi. Wanni takka eegas namuu dalagaa fi jala tarquban qabu. Sa'a 24 sa'a 25 jiraattee ni goona nuti tokko jedhee bar gaafa Ameerikaa rafee Afrikaan ukkee gaafa Afrikaa rafee Awurooppaatti kana biyya Arabaatti isa uummanni keenya jedhe. Biiftuu akkasumaami. Sirriidha. Ani illee natti hin tolu yoo manni keessan banamee hin jiraanne. Hundinuu as jira waan barbaachisan. Guyyaa jalqabaa ni feeti. Gadda kana kaleessa gadda ta'e hin beeku manni cufaa ture barbaadee sin dhabe jechuudha. Akkana. Mucattiin tuunuu amma mucaarada jabaa taatee akka haaraa itti qabsoo lafaa kaafte hawwii moo. Hawwii walaggaa hawwii jaalmarroo. San qabsoo uummata firaa dhorkanii barbaada. Hawwii jaalmarroo akka haaraa itti lafaa kaate. La ilaha. Sun qabsoo haaraa eegalte. San islaamummaan galtee. Qabsoo qeerroo tama 2017. 2007 akka Awurooppaa san eegalte gaafa TPLF kuffisanii tokko. Irra deebitee amma kaastee lafa revolution wayii kaastee bara. Qabsoo jechii barreessite. Hunda firaa dhoowwiti siin alhamdulillah. Amma waatu galee fi bara uummanni akka duriitii miti. Dammaq ijoolleen beeyti bara amma. Uummanni yoo waa galee fi wannaadha. Namni waa galee fi akka wannaati miti. Aanalla. Magaalaa keessa taa'aa jirraati. Abshir. Sa'a meeqa isin biraa saa? Akkasii. Wallahi nu bira amma asraa sa'a mata kadura salaanne bire. Yaa salaam. Amma zuurii na biraa gee hojjetu zaata kaafe. Sa'aatii wal dhaba akkas. Yaa rabbi kiyya. Nayyee bareedaadha. Magaalaa keessa raa godhaa daawwanna fayyaa rabbi sinaa galchu. Alhamdulillah. Akka namee maal barbaaddan nagaa dhabne ifuma islaama walii lallabu malee akka taanu dhabne biiftu. Yoo mana gartee barsiisoo keessa deemu nu rukutan. Isin baqatan natti fakkaata malee ustaaze. Ijoolleen isin baqatan natti fakkaata malee wala raajii, wala faarfataa, wala paasterii manuma kana oole har'a. Dhuguma inni ganamaa tokko adda baay'ee tokko jechuudha dhugaa rabbi baay'ee nama ajaa'iba. Subhanallah akkasii bar indi daniif bar waan ajaa'ibaadha keessaa bar deebisaan isaan deebisanii fi. Ustaaza Mumuwaa isa amma dhufee isin baqatee yaa'e tokkodha bar. Profeet isa jedhu tokko. Akkasii. Yeroo nu Oromiffaa soofnu inni Chaayina nyaasa. Chaayina seegalanii. Chon nyumbaan kampana sombara. Chon. Aazaan godhe akkatti. Amma dabalatee taa'etti fakkaata. Wallaahi waa rakkannee akkuma taana jira. Waan ani gaafin gaafadhu dhiisee waan biraa natti haasa'u. Dadhabeetiin dhiisee gaafuma boqonnuma dubbisuun dadhabee boqonnuma takkeessaan dubbisuun dadhabee. Wallaahi. Fiti gaafii gulaalii walitti na gaafadhutti na daqiiqaa na kan ijaasiifin ibsa. Abboo waan ibsaatii miti waan ragaa kan ni durachi booda ibsi. Akkana jira Abuu Xalaa. Nabbisina gargaaru. Paastarii profeetii tokko ganama kan eeda miseejii barreesseef gama keessaati. Waan jedheen mata dureelee haga tokko wayii kennee fi marii haa goonuu jennaan waan naan jedhe. Akkanatti siin galu lakkoofsa quxurii keenyaa kennaan jedhe akkas sii galche. Garagalee qaruuraa firra gannaqaa sitti haasa'u deema wangeela. Sun akka warri garee shaadaa uummata ibiddaa fi qilleensa bubbee cuuqaa jiru wanga. Rokkee tokko man qaba isaan. Waan jedhe haaraya suni dhiyootan oolaa waaqayyoo ta'e qabeenatti fakkaata. Waan jedheen silki quxurii keenyaa kaayi naan jedhe yoo jala kana jiraate iskiriishootii hin garsiisuu danda'a quxurii keenyaa kaayi akkanatti siin galu naan jedhe. Wallahi maamla qabdatu. Isa kuni maybe mana barumsaa kakaleessa gaafii gaafate sani kakaleessa abdiin gaafii gaafataa ture sani bar abdiin kaleessa gaafii gaafataa. Guyyaa irraa gaafachaa oolaa. Yeroo abdii waan tokko gaafate. Ka obbo jedheen duratti obbo jechuun biyyatti nama guddaa jedhanii obbo Muusaa jedhana abdii jechuudha. Maqaa kana eegatti deemte waan haaraa waan maqaan naafee jedhee. Yoo nama akka jiran sana. Wallaahi abdii.
Abdii obbo Muusaadhaan biyyatti obbo jechuun biratti nama guddaa yookaan nama annaatiin jedhanii obbo jechuun yookaan maqaan nama yaamani. Daa'imni kaleessa dhalatee maqaa guddaa kana fudhate. Yaa Rabbi kii. Wallahi akkasi. Moota ajaa'ibaati. Alaa ijoollee mana geemuu itti ijoollee mana geemii taphattu hedduu nama daawwat deebitee barra. Deebite oyyoo. Sochiin asirraa godhamu kuni waan ajaa'ibaati. Laka alhamdulillah. Uummata adii kan akka inni itti islaamu nama arge bar wallahi ajaba nama ajjeesa. Guyyaa rabbi guyyaan namni masjida dhufee shaataan qaban hin jiru. Onlaayinuma kana waa dubbisanii waa dhageeffatanii waa qaraanii dhufanii shaataa qabatan bar. Akka jabaa kanatti riisarchi godhanii bar. Kitaaba filosoofii dubbisanii, ka maalii dubbisanii, ka jaalalaa dubbisanii, ka haala jireenyaa, ka ikoonoomisi kitaabota addunyaa kana osoo bitan osoo deeman kitaabota amantaa qo'atanii dhufanii shaataa qabatan. Akkas. Uummanni akka isaanii waa dubbisan jiru keessatti uummanni biyya kanaa uummanni Jarmanii tan amma Awurooppaa keessaa sa'a 24 kitaaba harkaan dhabdu kitaaba gurguddaa kana yoo karaa deemtullee asirraa magaalaa tokkoo deemtu haa karaa deemtu akka iji isaanii badduu waa dubbisu uummanni. Uummanni waa malee sammuun hin banamne. Subhanallah. Sammuun bana namni marruu biiziidha namni jireenyi isaa jireenyi biizii godhe namni tokko kataa'u hin gartu. Wallahi lazim yaa akkas waan dubbisu da'iiquma wallee. Abbaa Caalee anaa dhufu. Abbaa Caalee imala deemeeti barakke jedhe innaa dadhabe keessa pheenxettiin lallabuu dadhabe jee pheenxeen na dhufte. Ite dummaatte. In dadhabe sa'a kalee sa'a meeqa sa'a 20 fi maal jedhaa miti asirra. Imala dee subhanallah. Akkas inshallah. Rabbi alaafisu. Obsi. Booda hin bana mana garee shaata saniin bana mana sun faayira laaba uuti inshallah. Akkas hayye. Salaamu alaikum booda deddeebi. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Obsanet. Ismaani beeko takka moo biraati. Wabii jiisa jette obsinet. Maa namni ganda kana godhu fudur nagaan waaqayyo si haa ta'u jaarsanaa naan jechaa lolaa dhufti amma cal jettee firra. Waggaa hafuurri baga isin keessaa bee hamaan san. Keessaa rukutameera bara ustaas. Nama hedduu keessa boqotee bara hafuurri. Hin boqotee. Wallaahi. Ijoo hin jirtanii. Alhamdulillah. Akkas. Kan biraas ni barbaannaa qoyaa mee nama hafuura qabu wayii. Allahu akbar. Allahu barbaaduudhaan rakkanne bar. Mee ijoolleen musliimaa kaa gariin bootaa bana silaa bar ijjiti ija qoloollaa aadiinaan jee bar tokko. Ani amma gartee beektee malee arguun gan rukute. Ustaz. Naam. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Kana. Nana kejira. Nana. Islama. Damaksa. Damaksa saba. Naga yami. Naga Islam mo Kristana. Oh iya Ustaz. Islam wallahi alhamdulillah. Masha Allah. Waga Islam taatee pente barbaadu jira beeta damaksa ko. Pente barbaadu. Abbo wallahi sagaluma kee kana waluma dubbisuufu. Ayye. Akka malee taabaa ture be. Waga dubbiste maatii teete kam nagaa. Sagaluma kee kana dubbisuufu jechuudha. Nagaa wallahi Ustaz akkamati. Yohaannis takka kan dubbistu. Nama tokko ol naqimee gaafuma takka si gaafadhaan illee. Anjiru namni dhabeen dhiisee nu firra. Gaafii takkaan gabaafii silaarra. Boroma yoo dhufan malee ol nu galchine namuma tokko irra. Rabbi si alaaf itti karaa dhuga. Ustaz nu gaafachuu jedhanii dhabanii. Anu karaa rabbeetiin waa bitadha jedhee dhabe. Arramee tokko al seenu. Rabbi si gargaaru wallahi. Ustaz umriin nu dheeradhaadhaa waan gaarii dalagu jettanii. Amin hunda keenyaa.
Pentiin sadii barreeffadhaamee jiran akka hotta. Jiran. Suusuu hin dhufti inshallah abshiru. Muslimaa miti yaa jamaa kiristaanonni yoo jiraattan barreessaa. Muslimaa miti. Islaamonni gartee kiristaanonni. Manarra ergattanii hin guuttan geessira jira fe'in. Silaa kanuu kiristaana takka takkaan dhabdhab ol godhanna. Guuttaniiti maal goona isin jaalanna nu hordofuun bareedaadha. Ammoo yoo geessira ergattan ka'a. Waliin haasaa numa barbaan iddoo carraa argannetti gizee rabbiin nuu kenne waliin haasawofna isin jaalanna isiniin malee asirra taa'uun isin jabaatti beeytu. So isin mana rukutaatu waan nuti yennu kana barreeffachaa. So jaruma kanatti daawaa goonenneeti islaamummaa bareedu rabbi nuu kenne. Obsine. Abiti. Amma hirriba kaate. Lamuutii godhan deemi ture dhiifa. Akkas. Wareera akkam? Ma jirta? Abit. Tara galata rabbi. Aga jiraatti. Of jaalattaa mi'atiin tun? Akkam? Onnee lama ofii kannite? Gargaridha mee wannichi. Gargari? Aayu malkeessa. Onnee samaawii fi qayyi onni tun diimtuun tun. Hiika qabaggo. Bifa garaagaraati garuu onnummaadhaan tokko mi ustaaz onnummaadhaan tokko. Tokko onnee takka onnee lama tun. Akkuma Waaqayyoof Yesuus waaqummaan tokko onneen illee tokko. Sillaase onneen laal takka se keessa jirti jee lama ala jirti. Onnee sadii onnee takka qabda. Lala an kana yaadee fiti dhiifama. Walumarra fidee barsiifanis yaaddeen jenne. Amma garagaraa naan jette ka bifaan wanti adda. Hiikoo qabdii naan jette. Ani biyyoonni kanatti yaadeetti isin waan biraatti yaaddanii an garuu. Maalitti yaaddame? Teessuma sanii yaadame san barbaanne. Lala inni si yaaddana malee. Nun galu hafuuraa malee sanis. Wanta hundumtu hafuuraa malee namaan galu namaan hiikamu. Onneen ayyee onneen isiin maqaa taa biratti aantu tun isiin awwalaa tun tan duraa tun maaliif dhaabbatti? Onneen ishii deemtu sanadha. Inni maaliin kuni odduma argitti argamanni. Onneen ishii deemtu tun argamu. Bakkuma akkuma wantaa deemee jechuun hafuura bakka hundatti sana. Ayyoo. Goobas. Nagaan siif haa ta'u ati ammallee peenxee moo islaama? Ammallee. Ammallee dhugaa waaqa. Ammallee lama sin hordofuutti jira akko. Maan hordofta maaliif agartee rabbiin hin hordofneeti mari nabiyyoota Yesuus maaliif duukan buuneeti? Jalqaba nan baradha kaasin rabbaasti qajeelummaa nama barsiistu moo ijoollummaa nama barsiistu jalqaba. Maa akkamatan barnoota jechuun ati barnoota amata waan 12 baratanii miti. Barnoota guyyuma tokkotu waan rabbii takka baratanii sa'a takkattu baratta. La inni barnoota isa waggaa 12 baratanii tura salpha. Rabbiin ammati rabbiin hin baranneeti waa'ee rabbii eenyummaa rabbii. Maaf hin baranne? Okay rabbiin dhugaa kami? Rabbiin dhugaa meeqa? Inni sanoo kami? Inni sanoo eessa jira? Gaafiin keessa naan galle. Waaqayyoon dharaa biyya lafaa kana jira moo hin jiru? Waaqayyoo dharaan? Waaqayyoo sobaan jechuudha? Waaqayyoolii kan jedhamu, waaqayyoolii sabaa, waaqayyoolii tolfamuun kan jedhamu biyya lafaa kana guutee moo hin guunne waaqaa fi lafarra? Akka ajaa'ibatti guutan malee. Sana hunda keessaa kan dhugaa kami? Waaqni dhugaa kami? Waaqayyo dhugaanii kan inni dhugaanii kan hin sobne kan hin hanne. Waan jedhe Yesuus waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaa qofa jedhe. Aywa. Si galee? Eeyyee. Dhugaa moo soba? Dhugaadha malee. Akkas abbaa malee Yesuusa waaqayyoo dharaati moo waaqayyoo sabaati? Amma waa si galu qaba. Yesuustu jedhe ofumaaf jedhe amma fakkeenyaaf namni gartee namni afaan Oromoo beeku asirraa obsineet qofa yoon jedhe namni biraa ni beeka jechuun itti fedhe moo suma qofaaf beeka jechuu kiyya? Namni biraas beeka malee. No. Afaan Oromoo akkasiin. Namni afaan Oromoo beeku obsineet bichaadha yoon jedhe hima kanatti dubbiin dubbadhe kanarratti
jechi kun namni hundi afaan oromoo ni beeka jechuu kiyya moo si qofaaf beeka jechuu kiyya? Namni hundaas hin beeka jechuudha. Laa ilaaha illallah. Fakkeenyaaf Okay, amma namni obsineet afaan oromoo mana kana beeku keessa duwwaa mana kana dhabicha. keessa daawwattoota keenya mana kana keessa takka mana keenya keessa amma fakkeenya obboleetti mana keenya keessa maatii teenya keessa dubartiin takka qofaatu jira isheenis obsineeti yoon jedhe dubartii biraa ni qabna jechuudha. Eeka. Eh? Biyya hubadhu duraan isaas jechaa jiran obsineet lubbuu akkaataan Dhageera. Lala dhugaa waaqayyo naa galeera garuu Beekaa diddiibar. gaaffii jallaa waan na gaafatanii kan deebisu. Amma gaafii okay diriiraa si gaafadha kana dhaabbadheen si gaafadha ol ka'ee qoy. Homaa lala dadhabdaniittu malee anaa Hayyee. jettanii kan kaanaanis immoo ka'a. Wallahi kana shogoddommas. Gaafiin diriiraa fi jallaa qaba waan jedhe akkana yoon jedhe afaan oromoo seeruma afaan oromooti. Maatii tiyya keessa maatii abummaas keessa dubartii takka qofaa jira isheenis obsineetu yoon jedhe dubartii biraa obboleettii biraa ni qaba jechuudha. Dubartiin ni qaba ni jirti jechuudha dubartiin tokko jira jechuudha moo lama moo sadii moo afur jechuudha hin jiru jechuudha. Yesuus Kiristoos akkana jedha jee goobas. Yesuus Kiristoos waaqayyoon tokko qofaa tokkichi dhugaa sanis abbaa qofa jedha. Waaqayyoon biraa ni jira jechuudha. Hin jiru. Goobas akkumaan ani dubartiin tokko qofaa jira takkittiin maatii teenya keessa takkittiin sanuu obsineetii ani dubartii ta'uu hin danda'a jecha san keessatti. Hin dandeessan. Amma fakkeenyaaf dhiira amma fakkeenyaaf maatii teenya keessa dhiirri tokko qofaa jira innis anuma yoon jedhe anuma qofa jechuudha kan biraa jiru jechuudha. So Yesuus Kiristoos akka jedhu waaqayyoon tokko qofaa jira jedhe tokkichi sanuu kan dhugaatii innis abbaa qofa jedhe. Kana jechuun namni Yesuus waaqayyoo jedhe waaqayyoo dhugaatti ama waaqayyoo dharaati. Waaqayyo dhugaa. Hin ta'u. No. Hin ta'a malee. Hin ta'u. Yesuus akka jedhe Yesuus akkana jedhe Yesuus waaqayyo Yesuus dubbachuudha waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaa qofaa jedhe. Ati dhuftee Yesuus hin waaqeetteen waaqa dharaatti ama waaqa dhugaati. Eesuma akkas jedha iddoo akkas jedhu naaf hidhaame. Yohaannis 17:3 dubbisi. Sini sin akkuma macaafara yerootti dubbattan malee hiikan hiikuu barbaade gadi buustanii hin yaadne. Maali kee? Akka macaafara yerootti dubban kana bara. Okay, akka jedhe Yesuus. Akka nama kitaaba dubbistuutti dubbisiin akka quraana jaallattan sanatti akka quraana dubbistanii itti sanatti. Akkamiin dubbisnaa? Yesuus Kiristoos waaqayyoon tokkichi abbaa qofa jedhe. Yoon Yesuus hin waaqa jedhe waaqa kijibaati. Waaqa dharaa waaqa tolfamaa ta'e jechuudha. Yoon hafuura qulqulluu waaqa jedhe hafuura la isaan ala waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu sana hin jedha dhugaa. Wangeela irra waan akkas jedhu yoo jiraatan kiristaanaan ta'a hin jiru waan akkas jedhu. Nan baasa dhugaa waaqayyoon. Dhaggeeffadhu fanii akka jettume dhaggeeffadhu. Waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu sadan tokkummaa waaqayyoo jedha. Yoo jechi kun jiraate ani pheenxeen sii taate islaama taata. Dhugaadha nan taa'e nan baasa na eega. Wangeela fida na eega. Aishee dhaggeeffadhu jedhan fanii dhaggeeffadhu jette. Fanii hin jirtu. jira dhaggeeffachaa jira. Dhaggeeffadhaa gaa kijiba islaamaa kijibamoo nama abumaasii kijibamoo islaamaa fi kiristaanaa illee jennu. Mucaatanaa kijibee dhaggeeffadha. Akkanuma ofirraa jechuun jarana waanuma dhageessan qofaan hin deemina. Amma deemaa jee Yesuus Kiristoos deemaati maqaa abbaa maqaa waaqa abbaa hin jenne maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa qulqulluutiin cuuphaati barattoota koo duuka buutu barattoota taasisaa jedhe sadeen tokkummaa waaqayyoon jedhu amma bakka tan dhuftee cinquu deemti waan hin jirre. Maqaa isaa obsineet si obsine har'a obsin jiru islaama taataa qofa ol qabda haa guddisaa hin guddisaa egaa. Allah si. Deebitee? La'aan deebinee barbaadaa. Oh, eessa qotte ol jirti? Obsee biraati. Obsee kam? Dissa. Salaamu alaikum. Nagaa waaqayyo siif haa ta'u. Islaama moo kiristaana? Islaana. Islaanidha? Yooyya? Ulaa kamii gad dhufte? Ana moo. Inumaa jiru dhufamu. Ulaa kam jirta? Nangarshee jira.
ايش فلا كم Gar Kenya jir Kenya. غير كينيا سيما Lama. karibu Stare. asante Aye. welcome jenne Kenya Anillee isanii waliin turree miti onanna isanii bira dhufee miti. yaadadhu gaaf yoom Nama wayii gar keessanii naaf fite waliin turre. sikumbuke I don't know yaadadhu baay'ee waa baay'ee fannee peente tanaaf biizii nu tolche Aye. fuula keenyaa fuula kam keenyaa ees naannoo kam Bandagaani Gar Nairobi kan jiru. Nairobi maali section 8 Mlango Kubwa eessa to imara daa'ima kanallee Darasliin jira. Maal jiraatti fuula madaaree sanillee turre waggaa meeqa dura waggaa 20 fi maal dura dhiira kana waan manni barreessa follows ni ergata dhiira jedhee waan manni barreessa yaa waaqayyo keetu diqaalaa jedhaniin dhugaa Yahudaan ti ana arrabsita okay obsinet Wayii anama. obsinet takkaa jirachuu gubbaa kunoo ishee kana laanna cinaa ishee tanaatu waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo fura qulqulluu sadeen tokkummaa waaqayyo jedhanii kanaa hin jiraan jette yoo jiraate ani amma gooftaa akkana sii furadha ati yoo islaama taataa yoo eeyyee naan jette maaf rakkina ree obsi namni abuu muwaas harka seene maalaa jedhu urjiin hin dubbattu urjii maayi urjii Oromoo Allah kutta isin jechuun seenaa meeseejii dhaamsa qabdanii obse Wayii. waan gaffidanii maal qabattanii kan dhuftan Nagaa malee waan qabadhee isanii dhufa. Onana beektaa isanii biratti islaanii ture. akkasiin yaadadhu bar subhaanallah maal addaa banne ree bar subhaanallah waa soomaa jirta eessa achumaan tidhaa hin qottee bar Kunne yeroo suni biizii ture naani warri bakka warra wayitti gara keessanii naaf fidanii turan amma nama wayitti kana dubbistee anatti wasii barsiisan aan jettee turte duuba isiillee waliin garre. Abdii dubbisime abdii. Abdii Abdii jechuun abdii garee shahaadaa warra barnoota garee islaamummaa dhufee fuulaa itti sooman fuulaa itti baratan isaantu waan tolchaa barsiisota jiranii abdii abbaa ruumii kana isa follow godhi mana garee dubartiin itti barattu jira achi keessatti aadii asii godhani zuumii keessatti tole. Obse. Wayee. Isa biyya kana follow godhi abdii Musaa kana follow tolchi. Lakkoofsa keetiisitti barreessi inshallah okay. Follow walirra qabnaa yoo nana follow deebisee ture. Okay waan ni barreessiif lakkoofsa kanniif ka. Fuula Nairobi warri jirus baay'eedha fuula Nairobi faa nama baay'ee jira miti fuula sanitti faa nama sii goona inshallah. Tole. Hayyee bareeda. Baga amma naan dagadhee bara annama islaamummaa irratti dhalate see amma naan irraanfadhe subhaanallah. Poole saana forgive us. Baga jiraatte jabaadhu inshallah rabbi siiva laaffisinna tole. Hayyee bareeda. Bareechi baradhu tole. Yoo waan soomne waan baranne waan dubbisne beeytaa. Peenteen kallattiin dana dhufte Yesuus fudhadhu siin jetti bar kanamatti. Kasii bar. Baga islaamummaa rabbi sii kanne. Alhamdulillah. Islaamummaan bareeda.
Natti bareedin. Abshir waa baay'ee nama biyya lafaa kana waa baay'ee nama mudata. Jabaadhu obsa barbaachisaa commitmentii jedhan sana. Ate goolii yookaan miishina waa qabaachuu qabda inshallah. Waa hundaa namni nama barata inshallah suutuma gartee olee poolee jedhamus akkasumatti hin baratta. Nama duwwaaratti hirkatan bara kana kallattii hundaan gartee platformii social media kunis waa baay'ee gadi fide. Kana hunda advantage bu'aa irraa buufachuun dansaa beektu. So hin baratta. Akkuma hojii namni deemee sarti hojii barbaaddatu birri illee nama waan ni godhu bizineesa waan gartee rabbiin sammuu nu kan itti fayyadamuun dirqama. Tummii akilii jedhanii warri keenyaatu. Tummii akilii. Akkas. Akilii sana itti fayyadamna inshallah. Rabbi si alaafisu. Hin badin anis mee follow namni kiyya akkama deebisa. Lakkoofsa naa barreessa inshallah tole. Kiyya abdii irraa fudhadhu lakkoofsa kiyyaas. Warra Nairobi warra gartee baay'ee waliin turre jira. Warra gartee gara Islaamummaa dhufu kana nama baay'ee barumsaa geessanii baratu garee adda addaa qabanii online baay'ee jira. Barattee isaan biyya jabdu Keenyaan jabdu bara. Dhugaadha. Yaa'in tokko beekta lambaalee narra fudhattee turte waadaa warraa galtee sana barsiisa jettee eegisuu agarree lambaalee itti kennee dure garuu manaan bilbilee achumaan callee. Subhanallah. Namni biyya Arabaa kana namni baay'ee bartee afaan warri poolisa kan nama qabaniitu marga gartee hin darba biyyatti biyya Arabaa kunis biyya baddu subhanallah. Namni ofii refuujii beekta rakkisaadha. So kitaan beeyoon qabaanne biyya fuula isaan jirtu sana ni rakkisa. Jiruu 50-50 jiraatu ofiifuu. Asiin poolisa ofirra eega. Asiin jireenya isaa ofa biizuma ta'a. So amma hin baratta inshallah. Waggaa dhufutti hin jabaatta. Qurantii kanallee obbaastee gad dhufta inshallah. Waa hundaa'u abshiru. Jabaadhu. Baga dhuftee salaamte nagaa nuuf fiddee. Bisitiisin na bakka jirtutti. Gaafa tokko jidduu maal? Aamin aamin abshiru. No obsineet jirtu atoome obsineet peente? Kaartee kana. Dinayas cufadhaa sagalee. Ayya. Obsineet achumaan kote fani. Obsineet waa fiddamu akkam quba. Yaa mika waliin eegaa jirra ani abumuwaas garee kanaa deeme garee jaldeessaatiitiin dabalamuu deema galgala kanarra maqaa isaatiin. Achi nageessitan sanuu achi nageessita isa bira nageessa hin gamma achi nageessita. Eegaa. Galgala kanarraa jalqabee biyya lafaa gane. Ustaaz reedii ta'a bakkaasin. Reedii ani bara guyyoo qophaa'an jira baran. Nam beekam waan dubbadhu warra waan hin beeku dhibba beeku takka malee hin dubbadhu beektaa fani. Abeet ustaaz. Waan hin beeku waan yeroon jedhu takka nama gaafadhu waan dhibbatti beeku shakkii booda ittiin mamii ittiin saalfanne ittiin qaanfanne waan hin jenne dogoggoriin irraa argamu waan beeku takka ittiin dhibba nama gaafadha malee waan kaan hin jedhu baranu. Hin jedhu waan namarraa dhageef ustaadaa jedhee dhageef waan arge waan dhage kana lamaan ittiin hojjedhan. Waligalee akkana jedha wangeelli keessan hin jedhu dhaqee yoon arge malee kanaan rakkisee warra ijoollee Muhammad akkas jedhe gizii as dhufte isaa fi dibboo lakkoofseen hin jiru hin beektu hin dubbisne wallaahi waan akkasii nama hin baastu jedhan amma obsineet mee isaa jette akkana bullaa ilaanqa gartee aduun dhiitu. Kaisa. Obsineet waan ajaa'ibaa si qabate. Ajaa'iba. Wallahi. Ayyama ta'e sitti dhiifnaa ifirraa arguun. Amiiruma tana firaa shaadaa qabsee nama rabbisiif alaafisu. Amira. Obsine. Abeet. Dhiifama. Nagaan siifaa ta'u. Jirta? Nagaa gaafattamme. Baay'ee na gaafattanii. Inni irraanfattee raftee dhuftee? Laa inni irraanfanne maaf silkiin itti dawwalame. Abbaa manaati moo abbaa alaa si dawwale? La. Waan akkasiin beeknu nuti. Laana maa hogganaati gana warra neerumin hedduun. Hanga neerumni telefoonni isaa sirraa dhaabbata takka nama silkii mana silkii dawwaluuti dhidhuma jira.
ما يهيرو من لما تدولني ندول ما تدول سلا ما تدولات قرآن كذا إيه قرآن كذا مو واي بالبلا وقرآن رمال تجي واي بالبلا نيدوبت مال تدبا مي قرآن وان جده مال أنك يچون غافا تيرونته وان سلك وان ند دايرته ما تو مته تي في جرينيا كان كيمله ابا منا كيمله كذا توما وان جته ما في الديت اوبسنه ما اكن نغوت هاي غافي تكون ديب سامي يفهم اما كري بوسنا نام بدنا جنة فاني تيس نافذة دوغا واقعي نافذة ساس غرو غافي تكون سيدا فداتو سن فيدين دورا يوتيوب لا اله الا الله ايه اوكي اللاني وامي قراسين اومي وامي قرا نوي واقعيو كنون كان دوي بيي ايران اومي مالس بيي راو ممتت ايوه انا بيي ايران اومي نو بيي ايران اومي ربي no dogogora kasimin sirreessuudha no waaqayyo akkasitti nama kan jedhame harka isaatiin aadam bichaa biyyarraa uumame naan sobe azari adam mitire no ati miti san biyyarraa uumamte obbaleetti ati qunnamtii sala bishaan abbaa keetiitiif haadhateetirraa uumamte of hayya diddega qunnamtii saalaa godheen argamne abbaan keetiif haatite aggeeffadha suuraa soddoma kudha waan suuraa siin hin jenne bar duraan san siin hin jenne nagaa waan sana siin jenne akka quraanaattis aadam biyyarraa uumame jedha akka wangeelaattis biyyarraa uumame ilmi namaa kan aadam maalirraa uumame aggeeffadha quraana keessanirra bishaanirraa uumame jedha amma dura bar akka seeraatittu sila niin huna siifin fidaan aan jettee waan sana yoo fidde malee sila gaafii gubbaanuu fiduun qabdu saniifin daqiiqaa 7-8 si eeguu jirra teenya kanam takkan okay amma kana na dubbatan isinni to'a jechuudha sammuu isinni to'a isinni laa sanatti dhawwu miti jechuun way kuni kana gubbaan fidde gaaf inin fideettee keessa kuttee bilbilaan na bu'ee naan jette boqonnaan si baasan aan hin jenne ammaa itti obsine isinni baasanni rakkoon qabu yoom naa baasuu deemta siin baasaa nin fidee qooyyettee akkasumatti bichaa miti dhaggeeffadha quraanii sannaa kan dura nin kan kiristaanaan ta'an waan an kiristaanaan ta'an si jedhe ati islaamaan ta'an aan jettee walii gallee deemte naan kijibe moo abjuudhaan si dubbadhe quraanni abjuulaa qamaadha sirrima sirri miti obboleettii ta'u jechuun miira biraatetti miti baramma san waan waliin dubbana sanii waan fadhaa haa ta'u kijibaa haa ta'u dharaa haa ta'u san waan fete jettee waan fete na gaafachuu dandeessa amma ati boqonnaa dhaggeeffadhu waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo hafuura qulqulluu sadeen tokkummaa waaqayyo kan jedhu jiranaan jettee hin jiru yookaan akkas yoo jiraate kiristaanaan sii taasisin jedhee haa ta'u yoo hin jiraanne islaamanii taataa innaan eeyyeenaan jettee siifin kanneettee achi kuttee bilbila haasofitee deebitee gaafii gubbaan na gaafatta. Mergan kamu? Kuno samusi ay curan naga singafata samusi. Nagafa du hindin ebar wo nagafa cuwa dide kam nu dura sigafate boqonnaan fide jette maalin sigafadde nabira deemte. Amma deeqa qoran dura deeqa qoran himi kana. Darrasi kade. jaalatanii jibbatanii gaa quraanni abdullaa qamaa jedha kattan baradhetti gara haa jedhu quraan way quraan rase arragaa quraanni abdullaa qamaadhaaf maali waa si gaafadhe eenyu mucaa hin kutte peenteen gisee na bira dhufte gartee nama nagaan ta'u kanuma maraata fani akkanuma maraata ijoolleen ani hin beeku waan hin jirre nutti lallabanii miti gisee deemtee rakkate kiji wayin ol deebite achii dhoyitee jaarsasii taatu jaldeessa taatu dhoyitee ol deebitee lolti mee maal jedhan taa'itiin eegu jira maaloo maqaa keessan maaloo maquma keessanii bakka kijibni kun akkamitti dubartii irraa hin tolu barsiisaa isa kijibu waan wangeera irra hin jirre maa nu lallabdan ragaan si gaafadhe peenteen sii taas hunoo siin jira rakka ol qabee fidi waan akkas jedhu hin jiru jedhana amma achi ol deebitee gaafin si gaafadha maali waan feete jedhe arrabsii quraana feete waan feete na gaafadhu sii deebisanii nama nagaa tokko fakkaatee guuta isa akkasii haasoftu naan beekaa bar durumaa kama hin maraatti gisee na waan ni jedhe ammaa loowwa nuti waan feetan nu gaafadha waan hin jirre siitu wangeela keetirra ka gurbaan kaanis amaanuel jechuun fayyisaa biyya lafaati jedhee kijibdee tunis amma karma kijib shahaadana qabsiisaaf deemte laa kijibaami waan hin jirre kijiba yaa pheentee dhiisaa kijiba kana yaa jiran isinirraan tolu barsiisonni keessanis magaan siifaa ta'u gammachuu dhiiroma hojii haasoo naame tuni ulii hin dhiisina shahaadaan ni jiraa naan jette islaamummaan taa'ette gaafuma tokkicha sanan qafannitu ganda kanallee hin dhuftu amma nama qabeewwan sirra kaa'e ganda garee shahaadaatitti hin maraatta garee kasaaraa dhayita gammachuu jirtu jirru nagumaami fayya akkamati
Fayyaadha musliimaa أو مسلمة بقى ربي مسلمة سيقولي سلا سر بقى يسيت أنا سر كتو دي ما سلا nam beekama sirriitti sun hordofa bara amma tokko أرده قال لتي carraa si argachuu kana guddaa barbaade ture. أشر Alhamdulillah. أنا أرى يا ربي جمعتنا في دبنت وقربان كون أرثوذكسي هاليلويا ولينجنا جريتين أتقول السلام عليكم جت دبين بدي بر Osoo beekan faallaa isaanii bara ustaad osoo beekanii. أكاسي بر أسمع بيت Osoo beekan faallaa isamu. فني ما نجتنا برادين تم كبجادان فني نقوم Sirriitti jalaa أنا gubbaallee دوغون sirriitti غريمو hordofna. Osoo beekanii faallaa isaanii bara ustaad. Gammachuu muutii qabadhu ni qoygaa. mucho akkasuma ayyaga mucho kiyya qoy abshiru waga gammadde Maal jettan ustaad? waan jedhe gartee waan san walii galeenis gooftaan fudhadhaa jedheen islaamaan taa'ettee kutte sana achi booda na jijjiiramu kan anaa dogoggare moo isiidha kada gartee gaafii dhuftee na gaafattu hin argine naan hin jenne fide naan hin jenne boqonnaa kanaa dubbistuun eeguu jiran yaa rabbi garam naan deemti gara waajibira na geessuu deemti moo shaadaadhaaf jedheetiin taa'u jiran Ishiin biraa gaaffii biraa. Eka jechuun deebistee sana achi booda na gaafachuu dandeessii bar. Eenyu waan ammas deebitee gaafuma na gaafattee maalirraa uumamtan waan akkamirraa uumamtanii gartee ani biyyeeraan uumamee naan jette. Nama biyyeeraan uumame akka wangeelaatti biyyeeraa kan uumame yaadan bichaadha. Akka quraanaatittis. Anaaf isin uumamni kaan qunnamti saalaatiin namni bishaanirraa dhalate jedhana. Spermii dhangala'aa bishaanii maa namni qanaa hin beekne barumsa maal barata yaa jiran akkam saayinsii isin barsiifne moo wangeela moo quraana isin barsiifne moo aadaa Oromooti. Namni bishaan spermii dhangala'aa dubartiitii fi dhiiraarraa dhalata. Rakkanne po wallahi kamata. Maal seetani amma addaame akkuma biyyoorraa uumame san nutillee amma namoonni tarii keessa gadi bunee akka barumsa hedduu hin qabne kuni amma maalirraa uumamte onaa jedhan nutillee biyyeerraa jechuun hin danda'asni kuni jechuun immoo tarii abbaan keenya adam horteen keenya qaamni namni biyyeerraa dhufee biyya deebi'u gojo oriijinaala asli abbaa keenya qofa waaqayyoon biyyeerraa harka isaatiin tolche malee anaaf ati biyyeerraan uumamne obboleettii too. Taa inni dhugaadha. Nuti immoo akkasii biyyeerraa odoo uumamin yaa haadhaaf abbaan keenya wanta akkasii harasiin kan dhufnedha. Haa ta'u malee immoo asitti ammaan fakkeenya poosiin kana naaf deettar ragaa filadhaatiif kottaan isin jedha fakkeenyaaf ijoolleen tokko tokko as seentanii gaafii gaafatamtan dhiistanii waan hin jedhina yookaan kan hin beekne dhaqii kana gaafadhu namni iskeechaan isiniin jedhee isinitti meetii miti dhuftanii hin gaafattan. Ofumaa dhufee jechuun gaafii seenee ofii mormi seenee malee jarana ani ijoolleen teenyaas waan hin beekne ganta sanii dhaqina jarana yoo amantii teessirraa hin beekne hin dhufin mana kanan seene yoo gaafii qofaan isin gaafadheette gaafii qofa gaafadhu deem. Yoo ni morma jette hin miidhamta. Wartee yoo boqonnaa fiddee bakka kana akkana jedhamee naa ibsii naan jette takka gaafiin qabaa quraanni keessan akka inni jedhamu hin jedhu yoo jette ni jedha takka hin jedhu. Ati ni jedha yoo jette ragaati fidu ani hin jedhu yoo jedhe ragaa si fidu kanuma. Mormi deemtee falmi seenta kanama beeku yookaan hin dhufin caljii jala taa'ee baradhu takka barsiisota keessan bira dhaqee baradhu takka isaan dhufani. Ofiif dhuftanas nuti isin hin finne dubartiin ofiif hundi ol jaatanii haasoftan. Barsiisonni keessan hin dhufan yoo gamas dhayne bulook nu godhan nu yaasti dubartii hojii haasoftan jedhan nuti barumsa keessan hin beeknu hanqama wangeela dubbistee amantii islaamarraa maal dubbistee hin beeknu ofii ol dhuftanii nu hojii mormitan oggus hin gaafanne ofii agartee wangeela agartee kanama beekuu keessa hin jirti keessa yaatan amantii keessanillee xiqqeessitanii waan illee of hin godhina so daasiiti hojii haasaa qoyme jirta ibsa. Halo? Akkam nagaa jirtu? Nagaa jirtu. Akkuma guyyaa saniin ta'een gaa suutuma deemna. Yoo wal dhaga'uun jiraannan? Ati dubbii okay. Ati dubbii okay. Waan maal jettanii?
Barsiisaan kan kee kan irraa barattu Phaawulos moo Yesuus? Abdii deebi'aa kan. Abdii deebi'aa kan. Ilalla. Fani ni jirtaan? Abeet ustaas. Nu jidduun murteessaa yee. Maal jettanii ustaas? Dhiifama. Dalagaa hojiirra jirtaati? Laa, hojiirra hin jiru. Jechuun meeqa eenyu ibsaati kiristaanaa meequma isin dura wal beeyna bar siisaasi. Waan hin jedheen ibsaadhaanii waan hin jedhe fani Yesuus immoo Phaawulos hin jedheen. Lamaanirra shaallachuuti takka Yesuus takka Phaawulos jedhee deebisuudhaaf mirgeessaati gaafii filannooti kuni. Ibsa barsiisaan kan kee Phaawulos immoo Yesuus. Ani yeroo hundumaa gaaffii kan qabne deebisuuf qophii miti baay'ee. Kan qabu. Assalaamu alaikum. Maqaa garee shahaadaatiin yuutuubiin hedduun banamanii jiru. Yuutuubiin garee shahaadaa inni dhugaan youtube.com/@isamuraa.org jechuun nu argachuu dandeessu.